haqa ummanni Oromoo dhabe bakka ummanni Oromoo zallamame bakka ummanni Oromoo irratti baate tunis maalu yaa bakka Oromoon gowwamtee diasporaa wal qooddee diasporaan kanneen Mubaaraki gargaaranii kanneen immoo Aslaa gargaaran kun jechuun Oromoo miidhamtaniitu keessattuu ijoolleen biyya Arabaa miidhamtanii jirtu yaa kanaafuu nuti isinitti adda isinii baasuudhaan yoo qotan nu eedanii sheer taaptaap hin goone maaliif nu jala teessan dhugaa ummata keessanii dhugaa keessan maaliif namni isin soba dhugaa fudhaa dhugaan eessatti jabjaa dura bakka dubbii ilaala galaana tokko qabuudhaaf bakkuma inni irraa ka'u sanitti saniituma achitti wanni jedhan dhibdees bakkuma inni ishiin irraa kaa'e sanitti wal'aanoo eegalan dhugaan isinitti hima Abdii Getaachoo yaadni isaa bareedaa yaada isaatii waliin dhibu garuu osoo manguddoo fi hayyoonni meeqacha keessa jiranii Abdii Getaachoo fidatee Mubaarak asliidhaan walitti araaramuun suni maaltu keessa jira lolli deemaa jiru aslii waliin miti kan fayyaa Aslaa Abdii Getaachoo wanni godhuu qabu maakiif Mubaarak walitti araarsuu qaba waa'ee kanarraa Fatiyaa yoo waan beektu qabaate takka takkaan ishii gaafannaa addee Fatiyaa fi mee idduutti Fatiyaa lolaa kee akkam gooteeti. Namoonni kana lola namni qasarraa galchite yangaa'e nama galchite. Namni qasarraa galchite sodaattee jedhani moo akkam akkami dubbi. Qoy meen saatiin kaadhaa adii uffannee adii haasannaa. yaa Rabbi kiyya yaa Rabbi laalamiin na eegi. ምንድን ነው ጠቆርኩ እንዴ ለራሴ እየጠቆርኩ ነው ጋይስ ቆይ አዲ ፈነቲ አዲ አሰና ሻርፒ አዲ ፈዱላት ሻርፒ አዲ ማለት ያው ፈቲያ እሺ አው ኮን ፈካው ላሊ ኢብሳ ተከፋ ሙሙን ቤቷቲ ዋይ ሙሙ ሐሳበየማ ሙሙ ማለት ሙሙን ቤቁ ጀተ ረቢ ዞዳዱ ሙሙን ቤቷቲ ንቀብዳት ሙሙ ማሪፍ እንቀብዳቱ ንቀብዳ ሙሙ እንቀብ ዋይ ሙሙ ከሳድሪስ ዋይ አርከ ጀዋር እንዲቀዱ ጀትን ታው ጅራኒ ነመ ጀነስቡ ከራት ገልማው ቀቡ ከሳ ቶኮ ተካ ጀዋር ደወሌ ዲቀዱናን ጀው ቀባ አከቲ አበዳን አርከ ከነስ ኑመን እንዲቀነ ኦሮሞ ዋን ከነገ ጪፍተኒ hayyoonni meeqirra mari'atee waan kana laaluu danda'u qabdan hundi keessan jechuu nama yeroo jalqabaa isin hojii warra politikaas isin hojii rakkanne Jawaar diqadhu jedhu malee diqab Jawaar eenyunni Abiyyi eenyunni maal gatii taaniif maqaa amma waa'ee kanaa keessaa amma waa'ee ani waan sitti dhufeef kana qofa na wanni je amma gaafiin kee maal eti ilaahi Ndikadhu akka haga abdii taatu dawwalee dhiqadhu rabbuma jee jechisi kana anjootti akka Jawaar fudhatan dhiqadhan eeshi gaafii kiyya tokkoffaan gaafa dura wallolan Mubaarakii fi Asliin wati jaantu rabshaa qabdi rabshaa keetti dhiisi ani maalan godhe sittiin ergaa jira akka taaptaap godhummanni Oromoo okay Maalif namni irratti Mubaarakii fi Asliin irratti wallolan dhukkuba isaatiin xiyyeeffatee odoo isaa haa ta'u malee waa'ee gargaarsa harargeessanii waa'ee maakirraa ka'e maalif maakii walitti araarsinii akka waan jaartii lameen jidduu dubbiin isaan jirtutti isaan fidanii walitti araarsan waan kana keessa naa hime. Yaa laal dubbiin akkam taate seentee anuuna ajaa'ibdee dubbiin kaayiroo kuni hedduuna dhibdee jirti halkan ani guyyaadhaanii miti halkan walakkaadhaan badina godhaa kaayiroo keessaa maaliif seentee ijoolleen kaayiroo kan itti wallalanii dura maakii fi Mubaaraktu wallale maaliif maakiin gargaarsi mana kiyyatta ta'u jetti Mubaarakii gargaarsi mana kiyyatta ta'u sigalee lammanuu ni wallalan waan kanatti wallalanii Asliin maakii cinaa dhaabbatee haati faaxee cinaa dhaabbatte kun haqara jiru haati faaxee fi Asliin maakii cinaa dhaabbatanii harka lafa jalaatiin duuban keessan haasawa maakii keessan kana namni akkasitti nagarree allawaalim garuu akkasuma bakka garee tokko jira akkasuma yeroo hedduu wanni godhaanu Aslii gaafannee wanni goonaa jana ani itti gaafatamaa bulchiinsa laggeeffa dalaalan ibsaa maaltu si galchee warra jettanii fi warri dubbatan an itti gaafatamaa bulchiinsa biyya alaa ministeera Kaayirooti ana ministeerri isaanii yoo waan an je'uun anarra maqan nin saaxilas tarkaanfirra fudhas nin barbadeessas Ameerikaan oggoo waa dha'uu barbaadee isaa waliin dhootiti idduu tanaa waan haqa ummataa sanii fi
biyya diiguu barbaadu san diiti. Akkuma ammaan tan diigaa jirutti yoon fadhee garuu kallattiin isaan nageenya buusu yaa'an kuni kallattiin nageenya itti bu'u isa dhugaatii miti isa dhugarratti rarra'ee miti. Soba kan dura araaramuu qabu maakiidha. Sigalee maakii mubaaraktu wallale. Maakii mubaarak gaafa wallalanuu maakiin asliin mari'attu malee wanta takkan gootu. Okay? Asliin immoo abbaayisiiti jedhan beeknu. Abbaayisii waan ta'eef waan inni jedheen deemtiimi. Achiin asliin isii bira dhaabbate. Sigalee maakii bira dhaabbate. Achiin haati faaxeetti dabalamtee hoogganaa sadii ta'an mubaarak qobaa jira. Girrisaa tiktookii malee girrisaa kaayiroodhaan qabu. Sigalee ani seenuu ka'eetan bu'aa wayiin argadhu keessaa maaliifin seenaa jedheen dhiise malee silaa mubaarak cinaa dhaabbachuu barbaadeen ture. Akka dhugaatti. Sigalee maaliif jarri jarattiin bor araaramtee dheeti. Amma araarri kuni araarri kaayirootti quraana qabanii quraana rabbii qabanii kaayirootti kakatanii araaramanii kun kijiba. Soba guddaadhaan dhagaafadhu. Maaliif yoo jettee kun siyaasuma Itoophiyaa fakkaata. Siyaasa Abiyyi fi siyaasa Jawaar Mohammad fakkaata. No, Khawoo fi Jawaar Mohammad fakkaata siyaasan tun. Yaa akkas fakkaata sigalee. Khawoo fi Jawaar Mohammad fakkaata. Yaa enna an wanni naagaluu didee anillee wallalan qaba. Eenyu wajjin jaartii aslii wajjin. Anamma yoo hoolaa qalee asliin nyaachuu hin danda'u mana mubaarakii malee. Ani ruuzumaa fi cinqama malee guddaa himataa jiraati. Yoo barbaadanii ayyoo asliin na waame deemee nyaadheen rakkoo Jamiilaan irraan qabuun. Garuu amma ati dhugumatti jirsii fi Jamiilaan faraqaasanii waliin ooddamu onne fatiyaa. Waliin onneerra wallaahi naan ooddetti. Yaamanii si araarsanii ati. Nayyamni tuffii qaban nuti kiristaanillee sigalee yaa kiristaanni matsaafa keenya qabachuu hin danda'u quraana miti. Gaafinti ijoon dhaggeeffadhu amma gaafin sirraa qaban. Oduma sheerriyaa achi keessa jiru sheeni guddaa fi lamaaniin guddaan achi keessa jiru akkamiin mucaan Abdii Geetaachoo xiqqashaan sun dhufee aslii fi mubaarak walitti araarsuu danda'e. Takka kana deebise maaltu keessa jira bakka kana keessa. Yaa kana keessa ani Abdii Geetaachoo gaarii hojjete. Ilma nama guddaati waan gaarii hojjete. Okay? Abdii Geetaachoo shira kaayiroo hin beeku. Keessummaa dhufe. Sigalee mubaarakis asliis hin beeku wanni inni beeku hin jiru wajjin kolfaniif. Garuu tummoo sila Abdii Geetaachoo ni beeka akka asliin maakiiniif mubaarak wallaliisa qaban. Sigalee gaafachuu qaba ture. Gaafachuu waan qabuuf dhiisee maaliif Jamiilaa fi aslii mubaarak jaartii mubaarak siduuna yaamee wali araarse. Maakiin namaa miti. Haati faaxee namaa miti walittiin araarsanii. Kuni shiraa jira malee maaliif? Ani araara yoo bu'e araara akka waboo fi waraana Itoophiyaa akka kaayiroo keessatti bu'u. Maali jennaani an hoogganaa itti gaafatamaa miseensa bulchaadhas dhaggeeffadhu. Dubbiin jirtu amma uummanni ifa ta'uu qaba. Jarri kun lamee walitti araarame isin fakkaata hin araaramne. Kaabaa yoo qabatanii iyyuu nagaan ta'ani jarri baatii sadii booda walitti deebi'anii san nu dhiiseet. Kaabaa qabannaan walitti hin araaramne ijoollee kaayiroo namanii. Tana dhiise annan beeka. Lammaffaa wanni beekuu qabdan uummanni Oromoo bal'aa wanni beekuu qabdan dubbiin ka'umsi irraa kaate faraqaa maakiti. Yeroo baay'ee maakii yoo waa ishii gaafatan asliidha maratteetii yoo aslii raayitiitti godhe malees deebitee naman gaafattu yaada jawus ni kakkaasan uummanni ishii homatu amma jaal dajuusii minaamination waa hedduudha jira kana warroota isaan maqaa moggaasaniif isin yaame dhiifama naa godhaadha warroonni kun hoggaa janii ishii akkasii komatan akkamitti asliinis araarama kanaaf maakii osoo hayyamsiisin araaramedha. Tuffiin kuni asirratti amma ijatamiin laaltaati maakii tana. Aannugaa dubbachuudhaaf miidiyaa irra jaallatamuuf natti fakkaata. Wanumtu sunuu kan dalagameef. Kan dalagameef miidiyaa irratti Oromoo gowwoomsuudhaaf malee sila araarri kan bu'u aslii badii qaba mubaarakis badii qaba Abdii Geetaachoo keessaa nu baas Abdii Geetaachoo shira akkanaan beeku maaliif yoo jette asliinis no ani araaramu fatii maakii araars jechuu qaba maakii araarsuu qaba ture dura maakii araaramuu qabdi mubaarakii wajjin borikoo yoo waa taate asliin ammas maakii irra ka'ee mubaarakii wajjin wallalaa jechuudha. Sigalee kanaafuu anamma akka mataa fatiyaatti maakiiniif mubaarak araaramuu qaban haati faaxee alaqlaaqii taatee dhufte malee ani sigalee gargaarteeti miti maakiin dhugumattuu wallalte alaqlaaqii miti haadha faaxee alaqlaaqiidha anis garuu alaqlaaqii ta'eetiin gidduu isaaniin galle immoo ni arrabse lammanu bakka doolaara 500
naa kennee abdussee dhorkate jedhe sana akka miccitii keessa wali baastu baalageedha isiniin jedhe. Naa waraaban wallaahi naa waraaban dhugaan dubbataa jira baran waanuma jaratti meekun. Inna bakka sanatti maaliif wal hamattanii waan nyaattan gadi baastanii jedheen dubbadhe. Sanarratti jaartiin Aslii na xamaddee na qabde na jaallatti turte. Angaru eenyuuf hin gargaarre Asliifis hin gargaarre mubeefis hin gargaarre silaa garuu atuu mubeedha gargaaree jiraate. Maaliif maqaan nama dika? Ani namaa miti nuti quraana qabnee kakachuudhaaf qaraaneen beeknu moo quraana qabuun nurraan bareedu moo ana maakii haadha faate maal goone jara indee maal goone nan quraana araarri bu'e guutumaan guututti kaayiroo keessa hin jiru jechuudha. Araarri bu'e hin jiru kijiba. Anga maakiinii fi mubaarak araara manutti araarri wayii hin jirtu. Hin jiru. Kan Oromoon beekuu danda'u qabdi. Oromoo kana gowwaa هوريي شايك الحزب زمجتنين اوفامينا انا نقطردا كايروكس والله كنت تابوش ناغودا لايف غولي كوتوكا نججبيسا تابوش ترتانشي واي بوشي اسو تاسيات وان دوغات ناسو فداني واي بوشي اسو والله وان دوغات برناو سلك نصافارين دبداري ابسا نصانفاني دبدار اما عبدي گتاچو دغفادو Atis mubarak jala lut jette mubarak jala dufte uste cubu indalagin dubbi bakka rajutu tisirtu wal tararsi sana jitu jara kana lamen ana madle wal tin debisan malaka basu qaban malaka wallotis basu qaban malaka haragat basu qaban amma lekanya tan tijru yo wan kana ana kesara nakina badi amma lin bafne nisun la ilaha illallah malaka aka godan godani malaka barta way walim najanit ya Maka sponsor ambita tani taaka. Wallahi malain hanan dufe ka mubarak tisnya dama ka asli tismanya dama ka babdi tismanya dama wani isin zallam tani fiddan numanya dam kana amana tana fudati amana wani isin ajar bartani nama si walin do tani kana tidirtani kana rasha wadani futan abadan isin sifa kuni goma ugati rabbil len dubate jira sigale wani ati zallamte fidde sin sifa sin jira ama atifayuma la ilaha illa allah muhammad rasulullah tedem tamale silaw do manti beytani sirti wolintu tani haqa ummatatis ibraidan wan ummatatis niqusatan akka cubutani hogoma dubbi wal cubutan takararat wal gafatuten mubarakis asif de taratarat interbi gode hatta haga wan dibde saatir ra khase wa maras adaba fituta abdi getacho kana dirqin arar je fide tay abdi getacho isamatu sina arar je dirqi dan surprise sungula je surprise war khairon jurtu Armera taunji wallahi mubarak isni beka asli isni beka abdi getacho surprise ida jade ha jarri intini qabu insobani wallahi bekani namni pranki wal gode jiru takka dugadan kairoda insobani anuma waliti soba namni surprise wa injurtu waliti maniti ha insobani wallahi insobani ara uftani na ajje sanika ara insobani amma qur'ana kan isan qabani kakatan isani wadatani jiru Quraanni akkanatti qabama maaliif quraanatti qabatan jedhani isin ajanda go'achu qabdu bar oromoo akkam teessa wallahi laazim namni akkamitti atu waddaatiin quraana qabatu dubartiin baateetti waan isitti dhufu ni beekna sini galee irrimo yoonni fincaa'ee mana ba'e maaltu beeka ndee yoom waddaatanii naaniyyi jarri quraana qabatanii kakatan jedhani oromoo gowwomsuu bira taranii quraana qabachuudhaan nu eegalan what happened oromoo irrafina ofirra raftanii jirtu oromoo Ya, hanga sin ajjeesanutti eegdan, hanga sin ajjeesanii sin qalanutti eegdan. Sinitti meeraan, hanga qalantanutti eeggatina. Taab naa godha sinis natsanoon deemna fallu. Sanii quraana sana akkatti maal jaansee goo qabatan? Kam jaanjaanse? Akkana laal. Baddu bitachoo. Ani amma qulqulluu miti gaa quraana tokkodhaa si galee. Kitaabuma wayii tokko fidimee agarsiise. Ente. Bakka macaashaan godhattan jechuudha nuti. Ndena chinna awalin ta amma sherriyati to komin kaba so shenin komata munjena da abban fade ilmina mata kan komata mun jiru mal komata yona jettan malifi haka tono durati dise e ga wanka na godu dande malif haga abdi ga tacho du fe wonni godu ma e ga yada jon isra mata kaba dubbi tan fudati biran nagashi warra bada de mu dafa ta goda warra bada nama to kan so dadwan amma wayin jarar nam sai so ban jada araram di jara Kinoti quraana abdi getacho dhaabbatee jira
Egaanu ani wanni asirratti si waame sarpiraayizi sin godhe kara biyyaa galuun deema na akka waan takka naa hojjettaniin barbaada. Akka waan takka naa hojjettaniin barbaada Oromoo Mubaarak sin hundinuu na qoy. Quraana isaaf jedhee guyyaa san. Surree kiyyan qadallalee. Gola Quraana gubbara kan dubbii sabbarna dhibdee bar haa yaa ishi. Akkana godheetu Mubaarak immoo jarjaree qabate dafee Quraana. Lammaffaa Mubaarakii walitti araarsuu qofa asli Mubaarak walitti araarsuu osoo hin ta'ini asli Mubaarak qofa walitti araarsuu osoo hin ta'ini yoo dhugaa taate hafarsoo fi usmee fi Mubaarak walitti araarsuu qaba ture Kiyyaanis. Jara hafarsoo nurraa dhiisi warrumti kaayiroo mee nagaan haa ta'anii. Dura maatii fi haati faadheetti na araaramanii Mubaarakiin. Hayyee. Maatii achiin Mubaarak qabi jennaan Mubaarak jarjaree Quraana qabate anta asli yaddaa fi divisee jedhu asli qabe. Fidi Jamila, fidi Samira, na sidunaanis luttu gootee irra keesse. Reediin hin baqate, Abduseen hin baqate. Mee reediin fi Abduseen maaliif baqatan akka kijiba ta'eef beekan himti. Kanaaf baqatan. Ogorruusa nyaatuu barbaadan keessi nu godhatan qola. Nagaa walitti dhuftanii ruusa keessan hin dhaattan yoo namni isin arge dirqama. Yoo ajandaan godhan. No, wallahi wanni kun sirrii miti jara keenya dhuggeeffadhaan haqaan isinitti mana haqarraa dhaggeeffadhaa laal namni kursirraa walii kaa garuu haqarraa waliin koo abbaa fedhe laal dhaggeeffadha abbaa fedhan haqaaf bootaa takka gadi lakkisuun isin galtee isin if jaalachiisuuf bakka wal jaalatanii walitti araaram no akkasii miti maakii fi Mubaaraktu sirriitti wallole san boodan asliin gubbarraan irratti wallole sii galee asliin gubbarraan Mubaarakitti ka'ee wal tuttuqan malee. Rakkoon akkasitti Mubaarakii fi asli iddoo jirtus hin jirtu. Yoo dhugaa walitti araarsa raajii qabaate. Rakkoon ni jirti. Ati duraanuu sukkaara dhukkubsattaa ati duraanuu. Hin jenne asli. Wallahi laazima uummata gaayiroo keessa. Ati duraanuu sukkaara dhukkubsattaa dhibee biraan qabdu. Ati duraanuu. Wallahi hojii seenaa dhufu. Turkii bashannanuu deemtaa. Amma oggoo akkam jaan amma abdii gataachuu akkam godhamee Quraana oggoo qabatan. Quraana oggoo qabu qabsiisee gaashii qabatanii jiru harka wal qabatanii jiru Quraana irratti. Qabatanii waa inni jeessan hin jaalesi. Afoonaan illaayi jedhe. Afoonaan illaayi. Quraana cibee. Mubaarak, Aslii, Samiraa, Jamilaa. Walitti afoonaan illaayi gara qulqullooftanii wanni Quraana fidee dhufeef. Ani akkasii walitti qulqullooftanii nagaa taatanii. Okay? Amma tokko taananii tumtee naan fuula jaraa ilaalimee fuulli sirrii miti barsi galee nagaan qabu. Yaa qulqullooftanii tu'e naan achi bakka isin amma booda faamiliidha. Bakka manaamin jedhee adda baasee ka'ee jaartii Mubaarak takkaa namaa wallaltee hin beektu. Maaliif adda baasee maaliif Mubaarakii fi Jamilaa waliin dhaammachiisnee afootuun jechisiisne jaartii Mubaarak fuudhee abdii geetaachoo ka'i Samiraa jedhe ka'i Aslii jedhe jara kaan teessisee wal ammadhaa isin jedhe wal ammadhaa ta'e afoonaan illaa waliin jedhaa mucattii manaa baatee yaa wal ammadhaa sanarra wal qayyaraa wayyuu maal tafa jaartii walii qayyarraa maal araarri sirrii bu'aa qabu hundaamu walii qayyaruu dha'u wal ammadhaa daabineessu. Maal kijiba wala maddaa haati an jaartii lameen isaa waloon agarre an jaartii Mubaarak argeetuun beeku wallahi lazi jaartii Mubaarak miidiyaa irratti argeetuun beeku wala maddaa minaamneeshin itti dhisee takka wal qayyarsiisu yoo dhugumaan haya sheerraa yoo achitti maal dalage meenatti ittoo fi mee waan kana baran biizin ta'e bara waa'ee qophii jabaarsanii fi sammuu achi jiraa mitiinis la ilaala bakka sana hin jiru la bakka sanni jira boo no guyyaa lammaffaa abdii geetaachoo affeeruu waame malee inni waa'ee dhimma kanaa keessan seenne Shekriyaad abdii geetaachoo yaamee jarallee baga walitti araaramtan jedhee xaaqiyyaa bitee fi dawrii bitee malee waan akkanaa keessan galle Shekriyaad kiriiriidha no nu gammachiiste gammadii jedhaniin abdii geetaachoodhaan. Okay.
أنت تارك سامبودا يو أم أنا نمي لايف قولي قلت نجرو ورا ما قلت أنا قلت أعمل بابو دي دمرن كادة بابو دي دم قلت تراني تي جلسي نمي لايف قولي مارد هاي عمل كيف دلال وني دو بس جرو والله ورا موت جرو أكل دي تلاقينا والله لازم نميكا نمني خامسي ساعة بي خامس لا تبدي قصة تروفته مده بكما سرت الراحة سنة را والله أنا نسيقلته وني أسيب كبيرات تري سني جلا خنا الخراني في سنجرتو مبارك في أصل دايركتي ولنتويني فرق أما كتي ما كفي مبارك ولا ترى رفهم قبل إنتانسه مو هذا فاته إنتانسه أصلي سرقله وني جارتي لمن سورغوت سنجرتو وني تكس أكاب بدنوني جونجو أما لما فهموا قرار سوق أبوس إنما مبارك والله يدون مبارك وني سرقوا قبابيتا أنا أي زمك إزي لا مراتها وجي مراني بار قوي واني ساكن من البيجر قوي واني ساتك تكتر أنت ديجرا مباركي أن ديجرا كاتي ماله ديجرا بامسكينة ماله ديجرا نما تقوتي مدين يا كو مباركي سيجارات قليلة أصلي سيجارات قليلة جارو مال تجرسيت نالك أما ما كيني في مبارك أنا رمت أنا جولة كايرون أمان ما كي أرار سوق أبن بمبودينو كنا جايز والله ما كي أرار سوق أبن بيانس ما كين أرار مو قبضي أي جولة بيجارة بساتي كان الرفاني برد ماليس لانه هو إنسان هو إنسانين مورالين كوير في واحد دون سنة تماس لا واي كايرو عمل أجيب قلقلك ساعة ورا مقريبات تنسنتو هذا سيارة أرساني نيادني عبدو سيو كم ترى أرسان عبدو سيس أكتر مبارك جل تو جاتك إلى لين ده ويازني ما نو إن أرسني عبدو سين أرسني عبدو سين ما أرارما وفي جرول ساتون ولا ليجرا جرول ساتي لا تقول أرامين ما وجد أرارما جرول ساتي ما رتول له بقى كارتان أركابدي ركول فين جريني أركابدي جرا وفيفو كارتان جريني أكون كم مالتي هاي كده نايم كل فين صار أركابدي جرا عبدو سين وفيفو دينا جنا مالتي بقى أمتني من دنوا بقى أنا ما إني جرا جبيني جرا تيك توك رفيه سينو تبتشوني بربادا كي جولت قالوا هنتاني في سيجالي كل فين أركامي كيجرا جريني تو أركام جرا جب تاي مالك نياتو جرا ثنين دقيقة أمبر بولشا خاي روتيو جون جوبر وامله متر وامره كمان كبابر مال نياتي على الرات أي نياتا لا دوري مال دوري نياتي جرا ماني أما لا دم تميزو كني تنجرتو أما حبيبي أبو سين على دياسبورات أبسط تاي رانياتا جن تاي هالكلام دياسبورا يعني رجيتيف قالوا جولي بيجاربا دور وان نياتي ميلك يجابي جدي ميلسا أشجع كيجبان وقامي كنياتي أركاسي قالي أما مون جرنا ميسنا تشنجر قرآن كراجة زومي خسة ديمي زومي خسة جولي بيجاربا تنا غورا تكسر من دقي أبسط أنت ستي ما عندك كيف دالنا أوان تكتك من نتي في دي مجان كنا كانوا قد أكنا جا أنما راجع بين دبل خيسة بو جولي خيرو تان أكوان أبا إسانتي أكوان اتجافة ما إسانتي نتي مثلا جولي نفني سنيجالي يوسف سراوا يوسف نمو لكن سنجالش أبا فدلا عبدو سيتا ونيتا رمي لنا ما تكون نتي متي مليون تك رمي نتي متي أرا رمي والله مسكينة غارو مال ناني يرو دونتي قوسا كنا جالتو نتي فكاتي غارو ننجالتو ما نتبتا تينجي جالة ميرا جتو سين يوشيتي رمي غوماسي جيفتي بوشيتي غودي فاتويه تيا بريدو تيا سلبو تيا جنة يوشيتي نجالة تيشين وانا بقتي سرق النيبر فكرت والله لذي كان بودن سيرنا خيرو تكن أكثر افتنيتن همنن وان سنتين وربعد ما لنا أراد يقولي ديسي رمي ديسي نيكي جباني واي رمي عبدو سيتنا دبي مي عبدو سيني دلا كود دوريني إبسا ميلا نج أبيجا إبيكا ميلا أشاقه إسا أشاقان سنان وان أديتين أشاقه ميلا إسا دوبرتي أكا جرتب دوبرتي بيجي عربا أبا فرد وخيسون برباد ورجي لقفت أنما نمنا تيمت مرن ماني مان أمو ركين خيخان أبر قداتك خبجاك أبا مارين بيخبر نمني تكون تيمت تانن أبا فرد ماني مانك ماني أسينا ما خبرات دبتني متي والله شيخ شريف نما شيخ أنا تيمت جيرون سنجر وانا سيتن